itti hayrumtu moo haadhiistu jettu gaama deemtee ji'a afuritti yoo kun ishee mudatee deebitee biyyattaa galtu moo biiroo adeemtu moo haa baddu moo maali furmaanni ishee jechuudha. Mudannoo akkasii ani jiraa jedhee yaadaan ture lakkaa aniyyuu mudannoo akkanaa na bira qaqqabe ture anarrayyuu gahee ture jechuudha. Yeroo jalqabaaf hin dubbadha baay'ee mudannoo kana maaliif an irraanfadheera kaachuu waan tokko yoo si hin miine yaadachuu hin dandeessu. Waan sun yoo si miidheera ta'e garuu hin yaadatta. Garuu anni wanti suni kan obboleessa madaamiitiinidha. Isheen kun garuu kafiiluma ishee jechuudha. Baabaa masa biyya Itoophiyaa irraa ishee fideetu isaan ishee mudate jechuudha. Ganaa dhuftee bar ji'a afuridha. Reef ji'a afur jechuudha. Barreeffamicha siniin dubbisa jechuudha. Waan isheen naa barreessite. Fayyoo akkam jirtaa utuu eenyummaa koo hin beeksisin yaada kana hordoftoota keef qoodii ani ergan dhufee reef ji'a afur yoon dhufu madaamiin hin jirtu ijoollee bichaatu jira namichi na fidee qofaasaa ijoollee isaa wajjin jiraata. Ji'a lama yoon guutuu mana yaalaa nageessee na qorachiise. Isa booda ji'a afur yoon guutuu guyyaa tokko waan akka zayitii qabatee kottuu kutaa isaa keessatti na waame kottuu qaama koo naaf sukkuumii jedhee ani na hir'isa didee kutaa kootti galee ammas guyyaa biraa akkasuma kutaa isaatti na waame qaama koo naaf sukkuumii ani humaa siin godhu jedhee anis dhaqeen qaama isaa sukkuumee fi isa booda waan irratti hojjete hin beeku. Yoon of baru guyyaa sanaa kaasee sin fuudhanatti heerumii ana wajjin jiraadhu jedhee na rakkisaa. Qabeenyas hin qabu akka arabaa hiyyeessa yoon isa ilaalu. Mana sana keessa baduuf jedheen hojiinis ala hin jiru. Anis reefan dhufaa furmaata dhabeemee maal na gorsitaa hordoftoonni maal na gorsu. Miseejiin shi kanadha. Egaa akkuma isheen jette jechuudha reef kan dhufte reef ji'a afurii nagaan siniif haa ta'u hordoftoota akka kutubii akkam jirtu nagaa keessan. Anillee baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti nagaan keessan irraa hafaa siniif haa ta'u waan akkasii jira jedhee yaade dhugaa waaqa lakkaa jira waan akkasii jira otoo madaamiin jiraatin akkamitti kaddaamaa xalabee fidaa baabaan jedhee yaannaan edaa hin danda'ama akkamitti seetanii an jechuudha anu kan koo sinitti haasaaga serious dhugaa waaqaa jechuudha kan ishee booda haasaa obboleessi madaamii jira. Obboleessi madaamii jira ijoollee sadii qaba ijoollee dhiira sadii qaba jechuudha. Mana haadha isaa jiraata irra keessa jiraata haati jala jiraatti jechuudha. Hojjettu waan ta'e Srilankaa miti Filiippiinii miti waan ta'e Hindii ta'e hin beeku narkaa bade qabu sarraateenyaa qabu dura garuu hin qabanii erguma an dhaqeeti kan isaan fidatanii jechuudha. Isa booda jimaata immoo mana haadha ishee jechuudha. Mana haadha isheetiidha. Ijoollee sadii qaba namichi. Madaamiin garuu hin jirtu. Dhiistee isheen jidda jiraatti. Isaan kun immoo gara Haayil jedhama iddoonsaa. Riyaadirra sa'aatii 6 deemsisa. Riyaadirra baay'ee sa'aatii 6 deemsisa. Iddoo isaan jiraatan jechuudha. Haati ijoollee sanaa garuu kan haadha manaa obboleessa madaamii jechuudha. Ijoollee sadii irratti gattee warra ishiitti galteetti. Madaamiin natti hime jechuudha. Booda namichi garuu namichichi akkanumatti jiraata. Ijoollee isaa maalii isaa kan ammoo hojjettuu kan haadha isaatu gargaara. Haati qofaama jiraatti yeroo kaanii intalli ishii tokko jirti kan Ameerikaa jiraattu isheetu ijoollee ishii fidatee dhufa. Gaafi immoo haati qofaama jiraatti hojjettuu faana jechuudha. Namichi immoo ijoollee isaa qabatee jira. Booda namichi kun yeroo mana madaamii deemnu namichichi kun anaan na jaallatu sireessinitti maan jira gaa jechuun oskee miti kan inni na jaallatu akkanumatti fuuluma duratti yeroo jalqabaa binaasaa maali waa'ee mucattii kanaa sinii ibsuuf jedhe fuuluma durattidha
osoo madaamiin jirtu osoo haati madaamiin illee jirtu tun hundumtuu jiru yoo an dhaqullee anaan waame buna naaf fidi jedha. Yoo isheen sun geessite hin barbaadu faayizaan an jedhina waan faayizaan naaf fiduu jedha. Achi madaamiin Aliidha maqaansaa Aliin baay'ee si jaallata. Isheen obboleetti ishee Ameerikaa immoo ana faana walii waan hin galle baay'ee na jibbitana. Isheen dura hojjettuu faa hin qabne ijoollee ishii fiddee faa ijoollee ishii faana rakkisti manatti waan ta'eef kanarratti wal dadhabne irra duraan. Waliin jaallannus walittis hin dubbannu. Kanaafittis heetteetu tuffatte yeroo inni akkas jedhu jechuudha. Inni garuu yeroo hundumaa akkas jedha jechuudha bakka. Aliin baay'ee si jaallata. Aliin baay'ee si jaallateetti. Amma yeroo ani itti yaadu namni biyya sanatti jechuudha haadha manaa yeroo hin qabaanne dhiirri jechuudha. Dhiirri arabaa kamillee hojjettuudha maaliidha arabadha jedhee hin tuffatu. Hin tuffatu siniin jechuuf ani kana siniin jechaa yeroo jechuudha. Jarri immoo jechuudha qabeenyallee badaa hin qaban. Haati madaamii xoorataa abbaa manaatiin jiraatti. Xoorataa isaatiin jiraatti. Galiillee hin qabanii. Innillee hojii inni hojjetu hojii galii guddaa isaa argamsiisullee miti. Akkana bakka akka asharbaasharii wayii jiraatu jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii Araboonni warra dubartootaa immoo yoo maatii guddaa keessaa dhufan ta'ee yoo qabeenya warra qaban keessaa dhufan ta'ee gadadoo akkasittiin jiraatan akka biyya keenyaatti dhiisanii warra isaaniitti galu jechuudha. Isheen kun amma sababii kanaatiin kan isheen rakkannaan jechuudha jireenya sirriima jiraachuu waan dadhabdee fi sarraatenyaas fidee fi namichi kun ishee boqachiisuu waan didee fi dhiistee warra ishiitti galte. Namichi kun ala argitanii barreeffama mucattii kana keessatti illee yeroo an ilaalu immoo namichi kun hiyyeessadha. Kanaaf jedheetu na barbaade jechuushiiti malee otoo sooressatee otoo qabeenya qabaatee arabuumayyuu fuudhuu danda'a jechuudha. Dubartoota warra heerumanii galan fa'aa bakka dubartii xinnoo umriin itti deeme fa'aa fuudhuu danda'a jechuudha. Arabni yeroo akka kana yeroo haati manaa tokko jalaa diddee deemtus ta'e lammatas yeroo fuudhu jechuudha. Kanaafi maal gochuun qabaa itti amma mucaan kun maal gochuun qaba sila amma akka namicha kanaa jechuudha. Akka namicha obboleessa madaamii koosiniin jedhee otoo amma inni hojjettuu fidateeti ijoollee dhiira 3 qaba osoo hojjettuu fidatee cal jedhee hin dhiisu obbiratti dhugaan siniin jedha cal jedhee hin dhiisu hin kotokotataa jechuudha. Waan ta'e godhaa jechuudha bakka maaliif namni hin jirtu dubartiinis hin jirtu waan ta'eef dubartittii mashee mana keessa jirtu faana waa godhaa jedha dhiirri hin tuffatu kun hojjettu kun arrabame hin jedhu waan ta'eef jechuudha. Mee mucattii kana amma maal gorsitu isheen amma erga dhufeeyyuu jaafurii. Booda namchi kun immoo waan ta'e faana godheera guyyaa wayii. Erga gaafa waan faana godhe immoo ani sin fuudha sin jiraachisaa wal faana jiraannaa jedheen. Egaa fuudhuu danda'a seera qabeessa godhuus danda'a waan ta'eef araba baay'een Itoophiyaa fuudhanii faana jiraatanii rusii fuudhanii ari'anii rusii waan baay'ee godhanii rus waan ta'eef yoo fuudhee seera qabsiises hin danda'a jechuudha namichi kun. Isheen immoo hin jaallanne ani mana kana keessaa deemuuf immoo yoon ala deemes yoon eessa deemes hojiin hin jiru. Kanaan maal gochuun qaba? Ijoolleensaa immoo na jaallataniiru. Ijoolleensaa akka haadha keenyaatti si ilaallanaan jedhanii jette waan ta'eef mee maal haa gootu? Maal haa gootu? Ana akka kootti garuu nama ijoollee gana hamma kana qabu ijoollee 3 faana maal gochuurraa hojiis yoo dhabde yoo qabamtees mana sana keessaa xarrigettee anaanatti tola. Bakka yoo milkaa'ee fi alatti baddee yoo shorxaan qabe immoo qabee sijiinii seentee jechuudha. Hidhaa seentee jechuudha. Kanaaf isheenis garaa hirteetti karaa tokkoon jechuudha. Garaa hirteetti ba'uuf akkasin ta'a maaliif akkasin ta'a jettee daangaa lama kaawwattee jirti jechuudha. Isiniin maal isinitti fakkaata maal gochuu qabdi isiniin jedha. Baay'ee